Ergaa Phaawulos warra Qorontosii barreesse saduraa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kaaseen irraa dubbisee achirraa sagalee Waaqayyoo isiniif hira. Yommuu sagalee Waaqayyoo dubbifamu, yommuu wangeelli dubbifamu, yaada keenya sassaabnee qalbii keenya fannoo ilma Waaqayyoo jalatti sassaabnee qalbii tasgabbaa'aaf yaada tasgabbaa'an dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Sagaleen Waaqayyoo Waaqayyoodha waan ta'eef. Waaqayyootu nutti dubbachaa jira. Waaqayyootu nu wajjin haasa'aa jira waan ta'eef sabriidhaan dhaggeeffachuun keenya, sammuu keenyaaf laphee keenya laannee dhaggeeffachuun keenya garatti deemnu nutti argisiisa. Kanaaf yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoof iddoo qabaachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Daqiiqaa xiqqoo kanaaf kan dubbisnu nutis keessumaa ijoolleen iddoo garaagaraa mana namaa jiraattan kun kaayyoodha waan ta'eef homaa isinitti hin dhaga'amin. Kaayyoo keessaniif jabaadhaa jecha daqiiqaa xiqqoo dubbifna waan dheeraan dubbisnu warri dubbisnu iyyuu daqiiqatti masana lafuma dhaabattanii akka dhaggeeffattanan barbaada. Dubbii Waaqayyooti waan ta'eef. Maqaa Fayyisaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Qorontos biraa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 kaasee. Akka ayyaana Waaqayyo biraa anaaf kennameetti, akka nama mana ijaaruu beekuuttis, hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biraa immoo isa irratti ni ijaara. Adduma addaan attamitti akka irratti ijaaru garuu haa akeekkatu. Lakkoofsa 11. Isuma dur kaa'ame sana malee homtinuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesuus Kiristoosidha. Lakkoofsa 12. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, agaagati jabeessaan yookiis mukaan, citaadhaan, hoffaadhaanis hundicha irratti ijaara. Hojiin namaa adduma addaan ibiddaan mul'ifameen beekama. Guyyaan firdii bakkeetti hin baasa. Hojiin namaa adduma addaan maal akka ta'e ibiddi qoree hin mul'isa. Ameen. Hojiin namaa maal akka ta'e ibiddi qoree hin mul'isa. Ani kutaa kanarratti waa'ee ijaarsa itti fufee jiraatuun dubbadha. Ijaarsa itti fufee jiraata. Waaqayyoon kadhannee itti deebina. Qulqulluu kan taate yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa, tolli kee, araarri kee, arjummaan kee dhuma kan hin qabne, baay'ifnee guddifnee si galateeffannaa. Nagaatti fayyaatti nu eeguu kee, araara gaarummaa, qajeelummaa, amanamummaa nutti argisiifte hundumaaf Waaqaaf lafarratti maqaan kee bara baraan ajajamu. Yaa Waaqayyo, bikee irratti akkuma caafamee jiru, Waaqayyo tiksee kootii kan na dhabsiisus hin jiru. Gara marga lalisaatti na geessa, gara bishaan boqonnaa, gara iddootti haara galfataniitti na geessa. Uleensaaf dhaabbanni isaa na wajjin jira akkuma jedhu namni kee. Waaqayyoonni Israa'eliin eegu hin rafu, hin mugu, hin dagatu, hin mudhuku jedhameera. Maarree sagaleen kun sagalee dhugaadha. Nuunis harka kee irratti eegamne, nuunis mana kee keessatti eegamne, nuunis ayyaana kee keessatti eegamne, gaarummaaf qajeelummaatti nutti argisiifte hundumaaf Waaqaaf lafarratti maqaan kee bara baraan ajajamu. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadaan tokkummaa keetti yeroo hundumaa Waaqayyo taatee kan jiraattu, mana keenyaaf dhaabachuu kee, fooniif lubbuutti nu eeguu kee, jireenya hafuuraa keenyatti, jireenya foonii keenyatti nu eeguu kee, yaa Waaqayyo galata qabna. Mana keenyaaf dhaabatte, jireenya keenyaaf dhaabatte, gaafa banne nu barbaadde, gaafa kufne nu kaafte, gaafa cabne nu wal'aante, gaafa balballi nutti cufame nurraa bante, gaafa hidhamne nurraa hiitte. Maqaa Yesuus Kiristoosiin teessoon kee bara baraan kabajaaf galata haa argatu.
warra itti dukkanaa'eef in ibsite ati Waaqayyo gooftaan maccaa dukkana keenya ibsite Waaqayyo harka keenya nu qabdee lafa dadhabbii keenyaatti humna keenya nuuf taate hamma guyyaa har'aatti situ nu fide hamma iddoo kanaatti situ nu fide boriisatti Waaqayyo keenyaadha geggeessaa keenyaadhati Waaqayyo jabina keenyaadhati Waaqayyo ulfina keenyaadhati Waaqayyo garaan keenya si galateeffata hafuurri keenya si galateeffata Waaqaaf lafarratti maqaan kee bara baraan kabajaaf galata haa argatu. Niziraataan na galateeffata jedhamee sagalee kee irratti dubbatameera. Galata kannaaf dhiyeessummoo inni na kabaja jedhamee dubbii kee irratti caafameera. Eeyyee galata qabna eegumsa biyya keenyaaf goote eegumsa lafa keenyaaf goote yaa Waaqayyo bakka jiraannuuf iddoo jiraannutti eegumsa nuu goote hundumaa araara garraamummaa nutti argisiifte hundumaa manni keenya galata qaba hafuurri keenya galata qaba jireenyi keenya galata qaba Waaqaaf lafarratti maqaan kee bara baraan hajajamu. Amas yeroo kana fuula kee dura jirra tooti nu gargaartuu gochaa kee tooti nu gargaartuu araara kee dagannee yaa Waaqayyo karaa garaa garaan laalcha keenyaan haa ta'u bannaa keenyaan haa ta'u kan irra darbine kan irra tarkaanfanne Waaqa irratti siin hafuura qulqulluu jireenya keenya keessatti nama lafa irratti kan gaddisiifne yaa Waaqayyo yaada ofii keenyaan amala ofii keenyaan fedha ofii keenyaan kan butamne kan hatamne kan sirraa fagaanne afaan duwwaan sitti dhiyaanne garaa keenyaan yaada keenyaan fagaanne irra ta'uu dandeenya maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan ani sin kadhadha cubbuun keenya raawwatee fuula kee dura haxaame kan nu badee haa ta'u galee kee irratti akkuma caafame Igni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti qulleessa jedhamee caafameera. Kanaaf amma yeroo kana sammuu namaatti xaxamee yaada namaatti xaxamee wanti nama kasasu wanti Iyyaasuuf akkasase wanti nuunis nu kasasu yeroo kana keessi diinni darbatu haalli isaa hundinuu akeekni isaa hundinuu yaadni isaa hundinuu maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon sa'aatii kana kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan nurratti hojjechuu hin danda'u sagantaa keenya irratti hojjechuu hin danda'u tokkummaa keenya irratti hojjechuu hin danda'u qilleensa keenya irratti hojjechuu hin danda'u hafuura keenya irratti hojjechuu hin danda'u nan diiga sammuu namaarraa nan diiga hafuura namaarraa nan diiga yaada namaarraa nan diiga dhiiga Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon raawwatee kan diigame haa ta'u. Akka sagantaan kun qindaa'ee baree qindaa'ee harka wal qabatee lafa jalaa qilleensarraa garaa namaa kiyaa garaa lafaa keessaa kan hojjetu karaa kamiiniyyuu kan hojjetu maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon yeroo kanaa jalqabee hojiinsaa hundinuu kan diigame haa ta'u. Seexanaan mormaa sin dhiisee baqataa jedhamee caafameera. Anis nan kadhadha argamuu keerraa kan ka'e yeroo kana hojiin seexanaa iddoo kamitti hojjechuu hin danda'in hojiinsaa hundumaa laamsheesseera. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon hojiin diinaa kan diigame haa ta'u. Hafuurri qulqulluun laphee keenyatti akka dubbatu hafuurri qulqulluun sammuu keenyatti akka dubbatu hafuurri qulqulluun waan nu barsiisu irra jiraatu akka nu barsiisu ani kadhadheera ulfina addaan sagantaa kana keessatti ulfina addaan yaa Waaqayyo qabnu keessatti akkati mul'atu akkati argamtu. Ni kadhadheera jaalala kee haa ta'u. Qalbiin nama hundumuu banamee gurri nama hundumaa banamee Waaqayyoo akkati nutti dubbattu akkasi dhageenyu haa ta'u akkasiin jennu ishii akkasiin jennu ayyaanni kee nuunaa gargaaru dadhabbii keenya gara humnaatti geeddarii laalummaa keenya gara beekumsaatti geeddarii haala garaagaraan qabamanii yaa Waaqayyo dhiphachaa kan jiran maqaa Yesuusiin yeroo kana wanti irraa cabuun irra jiraatu irraa haa cabu balballi isaaniitti haa banamu yeroo keenya nuuf eebbisi maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaan hunda keenya eebbisu. Sagalee Waaqayyoo kanarraa yookaan dubbii Waaqayyoo kanarraati waa'ee ijaarsatti fufee jiraatuuti kanan kaasuun isiniin jedheera. Ijaarsi tokko itti fufee jiraachuudhaaf yoo xiqqaate waa sadiitu barbaachisa. Waan baay'ee itti fiduu dandeessu sin. Tokko waan inni irraa ijaaramedha. Lammaffaa haala inni ittiin ijaaramedha. Akka inni itti fufee jiraatuuf sababa guddaa kan ta'u. Inni sadaffaan immoo inni irratti dubbadhu kaayyoon ijaarameefi. Nus kana beekuun keenya baay'ee barbaachisaa. Kaayyoo wanti tokko ijaarameef
kaayyoo dhimmi kun ijaaramee beekuun keenya baay'ee barbaachisaa ta'a. As kutaa kanarraa ergaa isaa kana Phaawulos warra Qorontosiif yommuu barreessu waa'ee ijaarsa waldaa warra Qorontos dubbata. Ijaarsa hafuuraa warra Qorontos dubbata. Ijaarsa amantii warra Qorontos dubbata. Haalli isaan ittiin ijaaraman, waan isaan irraa ijaaraman maal ture? Yookaanis immoo maal fakkaata? Waa'ee ijaarsaa, waa'ee tokkummaa gaafa kaafnu waan gargar siqee ture, waan gargar fageenya qabu walitti fiduu. Edda walitti finne immoo attamittiin akka inni walii wajjin jiraatu irratti hojjechuu. Waliin jiraachuu sana keessatti immoo maal akka irraa eegame irratti hojjechuudha. Yeroo baay'ee walitti fiduun badaa rakkoon qabu kan sin ajaa'ibu. Maaliif namni sammuu isaa keessatti gaafa waan garaagaraa walitti fidu waa baay'ee kalaqee dhufa waan ta'eef. Yeroon keenya baay'ee yeroo hamaadha waan ta'eef ittiin qabaatinaan dhaggeeffadhaa. Faayidaa garaagaraatti keessatti ilaallachaa dhufanne kaan. Dhimma garaagaraatti keessatti ilaallachaa dhufanne kaan. Yoo akkas ta'e as keessaa kanan fayyadama, yoo akkas ta'e as keessaa kanan fayyadama. Akkaataan itti ijaaramee dhagaa kun. Yookaan akkaataan itti ijaaramuudha. Waan inni irraa ijaaramuudha. Ni gara biraan immoo achi keessatti kan ilaallu. Sanaaf deema yoo ta'e yaada ofii keenyaaf fedha ofii keenyaa yookaan immoo ambishinii barbaacha ofii keenyaaf paashinii ofii keenyaaf yoo in deemna ta'e Kiristoos Yesuus irratti ijaaraa jirra utuu hin ta'in yaada ofii keenya irratti ijaaraa jirra. Fedhii ofii keenya irratti ijaaraa jirra. Yoo xiqqaate amalli waldaa warra Qorontos keessa jiru amala afur shan kaasuu ni danda'ama. Sin sana caalaa kaasuu dandeessu. Waldaadha garuu amala hamaatachi keessa jira. Maaliidha? Waan isaan ijaaran sana keessa, waan ittiin ijaarame sana keessa kan jiru maaliidha? Inni kan gargar ba'umsa, inni kan immoo ana caalaadha, inni kan immoo wal kasasuudha, inni kan immoo waan gara biraadha. ዝሙትና እርኩሰትም ጭምር ማለት ነው. Kun waan inni ittiin ijaarame ture gaa. Waan inni ittiin ijaarame ture. Kaayyoon Phaawulos inni guddaan lafa wangeelli lallabamin itti dhaqee wangeela lallabuudha. Ergaani yookaan hojiin Aphilos immoo maaliidha? Warra inni dhaabe sana maal gochuudha? Barsiisuudha. Sagalee Waaqayyoon guddisuudha. Akkas jedha lakkoofsa lamarraa. Ani aannan akka duddaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtanii. Ammumayyuu hin ga'in jirtu. Isinoo ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniiti. Hinaaffaaniif wal qoccoluun erga isin gidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa buutan mitiire. Argitanii waan achi keessa jiru. Akkaataa isinitti guddatan isinitti argisiiseera. Yeroon keessan yeroo nyaata jabaa utuu hin ta'in yeroo aannaniin guddattan ture. Ergaa warra Ibrootaa keessatti immoo kana jijjiiree dubbata. Amma achiin naqu malee isin silaa yoona warra nyaata jabaadhaaf ta'u turtan. Amma garuu achuma lafa aannanii jirtu jedhaachi immoo. Aannanni eenyuudhaafi lafeen yookaan wanti jabaatu immoo eenyuudhaafi. Ijaarsa keessatti situation yookaan haala jiru haala namootaa ilaaluun baay'ee murteessaadha. Nu yeroo tokko kallattii tokko duwwaa ilaalla. Kun egaa waan inni irraa ijaarameen waan isaan kee jiran isinitti buu barbaadeen achi dhaqe. Ammayyuu waan isaan gidduu jiru arge. Haala isaan irra jiran arge. Akkas jedha lakkoofsa gajjallaatti
lakkoofsa ja'affaarraa ani nan dhaabe Aphilos bishaan obaase Waaqayyo garuu hin guddise. Ilaala ani nan dhaabe Aphilos bishaan obaase Waaqayyo garuu hin guddise. Waaqayyo isa guddise sana malee inni dhaabe inni bishaan obaasus homaa miti. Ani nan dhaabe isa bishaan obaase wajjin tokko inni dhaabe isa bishaan obaase wajjin tokko. Adduma addaanis akka dadhabbii isaatiitti miindaa ofii isaatiin fudhata. Nu hojii Waaqayyoo keessatti hidhata waliiti. Sinmaasii Waaqayyooti. Mana Waaqayyoo ijaaruudhaas maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Akkaataan itti jiraatu dhagaa kun immoo kanaaf Phaawulos baay'ee tajaajilaa hubataadha. Baay'ee hojjetaa hubataadha. የራሱን ስስትና ፍላጎት አይጨምርበትም በሚሰራቸው ነገሮች ሁሉ። የዘመናችን ክርስቲያን ችግር የዘመናችን አገልጋይ ችግር የራሳችን ፍላጎትና የራሳችን ምኞት እንጨምርበታለን። ይሄ ደግሞ አንድ ላይ ያመጣናቸው ነገሮች የሰራናቸው ነገሮች የገነባናቸው ነገሮች እንዳይቆዩ ያደርጋሉ። እድሜ እንዳይኖራቸው ያደርጋሉ። የራሳችን ምኞት የራሳችን ፍላጎት በጣም አደጋ ነው በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልገናል። ንኩን ማሊዳ አተም ይተከን ይጃራሙ ማል ኤገቹኑ በርባችሳ waan isaan gidduu jiru laala yemmuu waan tokko ijaarru waan amma gararraatti dubbisne saayidii qabanna taanaan gara namaatti nama guddifna taanaan nama gara ofiitti of duukaa guddifna taanaan indiigama. Ilaala namoonni akkasaan attamitti akkasaan guddatan argina. Harii isaantu guddise ta'e Phaawulos ይሄን ቶሎ ዞር ሲያደርግ ነው የምናየው። በጣም ይገባ አገልጋይ ስለሆነ ቶሎ ዞር አረገው ቶሎ መለሳቸው። አጵሎስ ግን ሲናገር አናገኘውም። የጴጥሮስንም ያነሳል። ጴጥሮስ ግን ሲናገር አናየውም። ጳውሎስ ግን ጥሩ አድርጎ ይናገራል። ስለ ጴጥሮስ ስለ አጵሎስ ሁላችን ምንም አይደለንም። የተሰጠንን ስራ ነው የሰራነው። የሚመሰገነውና የሚከበረው ግን ያሳደገው ነው ላ yeroo tokko tokko gaafa waa ijaarru anummaan keenya daariin qabu kan sin ajaa'ibu. Ana takka godhee ana akkasin godhee an waan ana inni jedhu galeennaan wurdiin ana jedhu kun warri waa'ee filosoofii afaanii beekanii akka gaaffiitti kaa'u ana jecha jettu kan akka gaaffiitti kaa'u kun gaaffii jala nama galchaa jechuudha. Ana inni jedhu galeennaan rakkoo hamaatu jira. Kanaaf ijaarsa isaanii keessatti deemsa isaanii keessatti tokkummaa isaanii keessatti rakkoo hamaatu jira. Inni kaan iddoo garaa garaa oolee iddoon namoonni dhaqan iddoo beekamaan iddoo gara 12tu jira Qorontos keessa. Mana waaqeffannaa warra Qorontos ilaalchisee kan sin ajaa'ibu. Isin gidduu amma boqonnaa ishee deemnee ilaalla. Isin gidduu waldaa keessan keessa tokkummaa keessan keessa waan gurratti hin tolletu jiraamde. አንድነቱን የሚያደፈርስና የሚያበላሽ በመካከላቸው እንዳለ ጳውሎስ አስረግጦ ነግራቸዋል። እኛ ደግሞ ይሄን አንወድም። አርግተን ሉበደበላ ረኪነ ቀብዳ የሆነውን አንጀለማኒ ጃለቱ በቃ እኔ ወማሞሳን ቢሄቪየር ያከና ቀባ እስያን ኬሰን ካሱ ደንዴሳን kan konkaas garuu kun ijaarsa sanaaf akka numurii qabaatuuf hin godhamoo hin godhu dogoggoreennan dogoggora koo sirreeffachuutu narra jiraata. Abadhee of laaluutu narra jiraata malee ana takka godhee akkasin godhaa yeroo tokko dhaga'eera. Onlaayinii kanarratti namni tokko baay'ee onlaayinii kana keessatti iddoo qabaa jedhama. Akkasin hubattaniifan dubbadha. Baay'ee iddoo qabaa jedhama. በኋላ የራሱን ፍላጎትና
የራሱን ምኞት ሲጨምርበት ነገሮች ተበላሹበት። ነገሮችን ሲያበላሽ ደግሞ የሚመለከታቸው ሰዎች እሱን ፍሎ ማድረግ ሲጀምሩት ወዲያውኑ ተርናፕ አደረገው። ይህ አንድነት እንዲፈርስ፣ ይህ አንድነት እንዳይቀጥል እግዚአብሔር የሰራውን ቤት ማንም ሊያፈርስና ሊያበላሽ አይችልም። ራሱ ይፈርሳል። ለኮብሰ ኮዳ ጃራ ዳጋ ዱብሰ sammuu keenya ishee xinnoo kana iyyaan gaafa wanti nuti yaanne nuu ta'uu didu gaafa wanti nuti yaannu galma nuu ga'uu didu akkam goona beektu balleessuudhaaf gadi hin ta'e. Kiristoos irratti ijaarameera ta'ennaan iddoon irratti ijaarameedha waan ta'e. Kiristoos jiraataadha. Yeroo tokko tokko waa gaafa ijaarru maa inni beektu gaafa qilleensitti ka'u hin sodaanna. Akkas jedhanii mammaa kun namoonni manni gogaa harreetiin ijaarame gaafa waraabessi lagaa yuusuu hin jigaa'edhan. Lagaa sayyuusuu eessa sayyuusuu gaana? Maali dhabeettuu kan nu raasu yeroo tokko tokko deemsa keenya keessatti hojii keenya keessatti kan nu raasu kan nu sodaachisu waan inni irraa ijaarameedha. Kanaaf nus jaarsa kana keessatti maalirraa ijaarre? Maaliin ijaarre? No, maalirratti ijaarame? Maaliin ijaarre? Maaliif ijaarre? Kaayyoon isaa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ana manaa galee lallaba macaa qulqulluu. Manaa galee lallaba. Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 46 kaasee Luqaas akkas jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe waa'ee mana ijaarsa tokko gara kukuwan dhufu maal akka inni godhu maal akka inni fakkaatu isinittan hima jedhee dubbii koo kan dhaga'u maal akka inni fakkaatu isinittan hima jedhee nama mana ijaare tokkotti fakkeeffama. Yookaan immoo ijaarsa manaa tokkotti fakkeeffama. Tokko dhagaa irratti ijaare, tokko shawwaa irratti ijaare. Itti fufiinsa garuu hin qabaanne inni shawwaa irratti ijaarameedha. Ijoollee Generation for Truth maal irratti ijaarame? Lubaati immoo maal nu gaafata waa inni irratti ijaarame hin beektu inaan jechuu dandeessu. Ani immoo akka of gaafannu hin barbaada. Maaliif ijaarame? Tokkummaan Generation for Truth maal irratti ijaarame? Maaliin ijaarame? Maaliif ijaarame? Akka irratti hojjennu hin barbaada. Akka irratti hojjettan hin barbaada. Maa inni kaayyoon isaa? Kaayyoo isaan beektu nan tajaajilan jennee ati waldaa onlaayinii keessaa nan beekaa garuu sin gaafachuu barbaada. Yeroon sin gaafadhu naa deebisaa jechuu koomti. Akka irratti hojjennuuf hojiin nu eeggatu, hojiin sin eeggatu jira ani isiniin jedhe. Akeede Waaqayyoo Phaawulosiin gaaf tokko hojii ergamootaa boqonnaa 18 keessatti rakkina inni keessa jiru, haala inni keessa jiru hundumaa argee ari'atama guddaa keessa jira. Itti fufee keede Phaawulos, itti fufee Waaqayyo itti fufee adeemi. Fuula kee dura waan guddaa jira. Mandara kanatti de dubbii Waaqayyoo dubbadhu malee hin sodaatin si wajjinan jira. Garuu fuula kee dura rakkinatu jiraatti jira Waaqayyo. Enya ደግሞ ችግር የሚባል አማርኛ መስማት አንፈልግም። Okonaa iddoo tokko keessatti immoo rakkinaaf dhiphina guddaa kee darbuudhaan jedhe gara mootummaa Waaqayyootti darbine. Rakkina dhiphina kana kee darbuudhaan gara mootummaa Waaqayyootti tarkaanfanna. What is our mission? What is our goal? What is our passion? Ergamni keenya maal? Galmi keenya maal? Fedhi keenya maal? Fedhi hadagaadha isiniin jedheera. Nagalee Waaqayyoo irratti ijaaramu taana. Amma yeroon keenya baay'ee waan deemaa jiruu fi nan gabaabsa. Ilaa bokkaatu roobi lolaan hin lola'e. Manoota sanatti bu'anni tokko dhagaa irratti ijaarame, tokko shawwaa irratti ijaarame. Ni dhagaa irratti ijaarame dhaabatee hafa. Dhagaan immoo wangeela Maatiyuus irra gaadhannee ilaallu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
ati keefaadha Kiristoos jechuun keefaa maani Phaawulos jechuun keefaa akka ta'e dubbate mana koon sirratti ijaaraa sun Kiristoosin argisiisa. Kiristoosin argisiisa. Eenyutti bu'uu hin danda'u. Akkas jedheera la kutaa keenya irraa sila dubbiseen ture waan ta'eef. Akkuma dur kaa'ame sana malee isuma dur kaa'ame sana malee homti nu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sun Yesuus Kiristoos. Yesuus irratti ijaarre taanaan, wangeela irratti ijaarre taanaan, sagalee Waaqayyoo irratti ijaarre taanaan, we are a confidence. Baay'ee itti amanummaa qabna. Itti amantummaa qabna. Agaa jiraataadha waan ta'eef Kiristoos. Eenyu diiguu kan hin dandeenye. Eenyu raasuu kan hin dandeenye. Hundeen tokkummaa keenyaa Kiristoos ta'eera taanaan. Hundeen tokkummaa keenyaa mishinii gara biraa, ambishinii gara biraan qabu taanaan. Waan gara biraan itti dabalamee deemaan jiru taanaan. Achirratti ijaarameera taanaan. Be confident. Ofitti amantummaa qabna. Yemmuun jedhu waan irratti ijaarre beenna taanaanii jechuudha. Hin raafamnu. Hin sodaannu kan sin ajaa'ibu. Hin socho'u waan ta'eef. Nashawaa irratti ijaarame garuu hin diigameedha. Akkuma gogaa harree sanaadha jechuudha. Yookaan akkuma mana sanaati jechuudha. Jaarsichi akka inni itti ufee jiraatuuf kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Erga warra Ibrootaa boqonnaa fuullakoo sadaffaarraa gaadanne ilaallu. Manni namoota garaagaraan akka inni ijaaramu yookaan wanti ijaaramu namoota garaagaraan ijaaramuu ni danda'a jedheeti kaasa. Barreessaan warra Ibrootaa. Mee kuticha dhaqeen dubbisaa. Ilaa akkas jedha. Roota boqonnaa 3:4. Mannillee adduma addaan nama tokkoon in ijaarama. Ni wanta hundumaa ijaare garuu Waaqayyoodha. Hojii Waaqayyootti walii galuudha. Waan Waaqayyo hojjete ulfina Waaqayyo hojjete ofii fudhannee jennaan itti ofiinsa hin qabu jaarsichi. Rakkoon barra keenyaa inni guddaa kanaadha. Egaa waan ijaarsa kana balleessan irraa of eeguudha. Waan ijaarsa kana balleessanii asirra kaa'eera. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, agaagata jabeessaan yookiis mukaan citaadhaan, offaadhaan hundicha irratti in ijaaraa. Argitanii hundichi Kiristoosii namoonni garuu waan garaagaraan warqeeni asin ajaa'ibu jechuudha. Jireenya kiristiyaanummaa yookaan jireenya qulqullummaa kiristiyaanaa argisiisa warqeen kan sin ajaa'ibu. Qulqullummaa qabaa kiristiyaanummaa keenya, qulqullummaa qabaa hojiin keenya, qulqullummaa qabaa sammuu keenya, qulqullummaa qabaa waan nuti itti iyyaannu. Jireenya qulqullummaa qabu, jireenya amantii qulqullummaa qabu, hojii qulqullummaa qabu. Yemmuu jedhu qulqullummaa isa mul'atu yookaan miiccinee maal goonu miti macheemsinii galadhee yaada. Waaqayyoon sodaachuudhaan hojjenna. Waaqayyoon sodaachuudhaan goona. Waan goonu hundumaa. Warri offaadhaan margaadha citaadha warroonni kanaan ijaaraman kun immoo jireenya kiristiyaanummaa qulqullummaa hin qabneedha. Elaa kun hin balleessa jaarsa maaliin ijaarame isa jedhuufi ergaa Phaawulos warra Galaatiyaa barreesse boqonnaa 3 sagaleen Waaqayyoo akkas jedha achirraati immoo ergaa Phaawulos sana gaarii goonee beekna dhee yaada hundi keenya iyyuu. Elaa akkas jedha kutaa sanarraa. Attamakasu wallaalota taatu hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaadduure. Maaliin jalqabanii maaliin immoo xumuru. Yeroo baay'een jedhe sila eeggaafan kaase. Waan garaagaraa fageenyarraa walitti finnee in ijaarraa garuu waan garaagaraa qabannee waan dhufne sana gadi hin dhiibnu taanaan yookaanis immoo isa barbaachisaa ta'e keessaa adda baafnee qabannu taanaan lakkii kanuma koo duwwaa dhennaan በጣም እናበላሻዋለን። ደግመንበት ለፍተንበት ዋጋ ከፍለንበት እናበላሻዋለን።
እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ሁሉ ይጠብቀን ይታደገን እግዚአብሔር ረኮን ወልዳ ክርስቲያናን ጉዳን ከናዳ ያደ ለፈ ጅራኑ ያደ መነ ጅራኑ ያደ ቅጠ ጅራኑ ተነቀበነ ዱፍና namni gaafa mana jaaru kan sin ajaa'ibu mukootii garaagaraa fidee dhufa mukootii garaagaraa fidee waanuma argee fidee dhufa jechuudha mukaa ta'u malee gaafachi ga'u garuu attam taabeettu mukittiin ijaaramu suni keessaa filama ሌሎች ይቀመጣሉ የሚያስፈልጉት ለጊዜው ሰሌክት ይደረግና ይመረጥና ለስራ ይውላል ብሎ ለብቻ ይቀመጣል እንዳስፈላጊነቱ ይሰራበታል ዋንባዬ ቀበኔ ዱፉ ደንደኛ finne lafa keenya irratti mari'anna yoos ijaarsi keenya itti fufa ijaarsi keenya yoos ijaarsi keenya umurii qaba yoos ijaarsi keenya ijaarsa guddinaa ta'a yeroon irra jirru yerootti teknooloojiin baay'ee deemeedha waan ta'eef ijoolleen qilleensarraa yookaanis immoo karaa onlaayinii kana fayyadamnu waa baay'eetu seena Solomoon akkas jedhe waangolii xixiqqoo barreeffama isaa keessatti jechuuti waangolii xixiqqoo warra iddoo waynii kootii balleessan naa qabaa'edha waa baay'eetu ijaarsa kana argata ilaala onlaayiniidhaan hojjenna miti mazmara irratti hojjenna mazmara kanarra immoo waan hedduutu jira telegiraamiidhaan imoodhaan feesbuukiidhaan waan garaagaraan na jaalaatti fiduu dandeessa kan isin waan garaagaraa isaan kun ijaarsa kanaaf baay'ee hadagadha akka salphaatti gidduu seenu keessumaa yeroo kana barumsi warri dispensationii baay'ee qilleensa kana to'atee jira barumsa warra sobaa jechuukooti barumsi sobaa ila barumsi sobaa harka dhibba keessaa akkoo dhibba soba miti harka 95 amma 97 dhugaa qaba kan sin ajaa'ibu waa xiqqoodha kan isaan ittiin balleessan waa xiqqoodha kan isaan ittiin zorri godhanii fuudhanii sokkan ijoollee sirriitti na dhaggeeffadhaa FB warri gargaaramtan intarneetii warri gargaaramtan mana qulqullummaa isa waaqayyo ijaare isin mana qulqullummaa waaqayyooti jedheera waan ta'eef macaafni qulqulluun keenya akka hin balleessine akka hin xureessine ijaarsa gatiin itti ba'ee ijaarame kana ijaarsa namoonni baay'een yeroo isaanii kennanii ijaaran kana karaa garaagaraan ijaarame kana namoonni gatii kaffalanii ijaaran kana waaqayyo nuuf ijaare kana diidee akkam baane diigee akkan hin baane bakka baasi fedhii kee keessaa baasi hawwa kee keessaa lafa godhi fidii naannee sirratti dubbatamu alayya giddi nan dhaaba ankoo maaliif hafee yaadi koo maaliif hafee yaaskadan Kiristoos irratti finnee ijaarraa yommus itti ofiisata maaliin jalqabdanii maaliin immoo xumuruudhaaf deemte አጀማመራችሁ በጣም ያጓጓ ነበር በጣም ያማረ ነበር ትንሽ ከሄዳችሁ በኋላ ግን ያን ሁሉ ትታችሁ ወደ ሌላ ነገር ወደ ምኞታችሁ ወደ ፍላጎታችሁ ነው የዞራችሁት ወደ ራሳችሁ ምኞት ስጋችሁ ወደ ምመኘው ነው የዞራችሁት ይህ ስጋ ነገር ደግሞ በጣም ያበላሻል መቼም ታውቃላችሁ ይሄ አፉራን ጀልቀብደን የተምቲን ፎኒን ጥሙርቱ ይሩባዬ ከስታ ይላላ ሩባዬ ከስታ ባዬ ይገርታኔ ዋጀልቀምና አጨራራሳችን ግን መጥፎ ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ጠብቀ ከነጎቹ ዳፍ ከነ ኤጉ ዳፍ ኡሚከና ከነ በሬዱ ወሪ አደራን እስንት ከነሜ ሰጎ ባላ ቀባችሁ መባስ irraa eeguun barbaachisaadha ijoollee waan qilleensa irraa ilaalu waan masmara irraa ilaalu irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha akkeeduma taanee qulqulluun keenya wanti hundinuu dhowwaan qabu garuu wanti hundinuu naman gargaaru jedha maal irratti ijaarre maaliin ijaarre qulqullummaan ijaaramuu qaba Kiristoos irratti ijaarame maaliin immoo ijaarama qulqullummaadha maateeriyaaleen sammuu
waan inni ittiin ijaaramu abboomamuudha. Kaayyoon ijaarsa kanaa immoo maalidha? Kaayyoon ijaarsa kanaa immoo namoota gara namaatti argisiisuutu ta'in dhaloota gara mootummaa Waaqayyootti argisiisuudha. Dhaloota gara ulfina Waaqayyootti argisiisuudha. Alee gara ofii keetiitti hin guddisinu. Gara ofii keenyaatti hin guddifnu. Gara Kiristoositti guddifnu. Achitti guddadhaa. ወንጌል ዳይቨርት የሆነበት ግዳ አይደለ እንደ ያለንበት ነሞተ ገረ በርባኔት ገረ ፈኢ ኬኛት ይህ በሽታ በቤተ ክርስቲያን ሳፍ ነው አይደል እንደ ያለ ነምኒ ፈኢሳ ዱካ በርባቸሳ ዱካ በረነት ጉደቱ ዳምቲ ለኪ ጉድኒ ኮ ማልፈካታ ዋይ ሞቱማ ዋቀዮ አማምኑ ገሌ ካዮን ጄኔሬሽን ፎር ትሩዚ dhaloota mootummaa Waaqayyootti argisiisuudha. Ana kanatti naagala. Yoo dogoggore immoo na deebisa. Ergaa Yihuudaan lakkoofsa 23 irraati warra kaan abidda keessaa buttanii akka baaftaniif mitiire. Kanaadhaam ergaansa ibidda keessaa gara jireenyaatti. Dukkana keessaa gara ifaatti. mootummaa Lucifer dhiphisaa adeemu mootummaa Waaqayyoo bal'isaa adeemu kanaaf immoo akkaataan ijaarsaaf akkaataan deemsa keenyaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waan inni irraa ijaarame maa inni iddoon irratti ijaarame waan inni ittiin ijaarame jireenyaa fura warra Qorontos dhagaa dubbisaasanii kanuma irraan dhaabaa garuu dhumni isaanii immoo maal akka ta'e jireenyi isaanii maal akka fakkaatu sun immoo maal akka isaanitti fide immoo maal irraa ijaaraa jirra attamitti ijaaraa jirra sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Kaayyoon keenya uumaani. Galmi keenya uumaani. Kiristoos irra edda ta'e hundeen keenya. Galmi keenya waan gara biraati. Kaayyoon keenya waan gara biraati. Maalii dharee mootummaa Waaqayyooti. Sammuu keenya keessa maaltu jira? Laphee keenya keessa maaltu jira? Bor dhaloota tokkotti ilaala. Namoota tokko gaafa waa ijaaranii nan du'a malee gadi hin dhiisu jedhu. Lakkii hojjetaadha miti. Kiristoos yookaan Waaqayyo namoota baay'ee qaba. Amma tokkoon hojjedhaa inni tokko immoo dhufeen harkaa fudha. Wasaasaadha. Garuu waan bilchaataaf waan ija qabu dabarsuun irraa eegama. Yeroo Waaqayyo nuu kennetti hojjechuu akka dandeenyu fayyada Waaqayyoof lafa garaa Waaqayyoo ga'u akka dandeenyu Waaqayyo hunda keenya nuun gargaaru eebbifamaa ulfaadhaa.